السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشماركم حردفتوتا في كبجمتوتا كي أكم نجاجرتو ججباتو سنجتشا أن نجاها الحمد لله إجا هرمي ونك أبدي في ما سيتاني أبولي ينكي يتوكو كيرو لما تددي بأني تنين ما نتجل استمانو برادر بيتي كان أجر هدو يساني تجرجي تشولا بولي ينكي يفما أني لكم كيسن بيزي رجي تشولا إمو كفانك أبي اللي سمونا كان argitanii fuulli kiyyaayyuu argitanii qofaan baay'ee tokko na rakkise jechuudha. Alhamdulillah moomaan jedhu samoona kana dubbachuu hin dandeenye na akkasin isin jedha obboleeyyan kiyya maas seetanii wanni isin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya tokkome kan na komatan koomintii isaanii jechuudha. Mee yaada garabbiin na dandeessisee yaada isiniif qooda jedheetiniin qabadheetiniin dhufe jechuudha. Na maas seetanii obboleettiin kiyya kun maal jechuudha ji'a lama ji'a sadii tursiisti jechuudha. Haga ji'a sadii na tursiisti damooza kiyya irratti haga ji'a sadii na tursiisti. Yoo nan hin gaafadhu hojii natti baay'isti. Yoo nan hin gaafadhu hojii natti baay'isti. Damooza kiyya ka ji'a sadii na eessisaa gaafa kadhaa meeqaan gaafii meeqaan isii hifachiiseetiin jedhee ka ji'a lamaa naa kennite ka ji'a tokkoof biratti hambisti. Ji'a sadii na geessite haga ji'a sadii na tursiiste ka ji'a sadiitu muluu naa kennitu ka ji'a lamaa naa kenna ka ji'a tokkoof bira dhiiste jetteerti obboleettiin keenya kun. Akkasumallee yoo waa'ee damooza kootii gaafadhu dalagaa natti baay'isti jette. Obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee jechuudha. Beektan amaluma isaaniitu kun yeroo jiini ga'e hundi keessanuu ni argitan. Amala isaan agarsiisan jechuudha. Yeroo baay'ee jiini dhiyaannaan birrittiin xiqqishuun isaan nuuf kennan kun akka waan birrii guddaa ta'etti lakkaan akka waan bilaashoo ta'etti akka waan bilaasha baasaniitti lakkaan jechuudha. Sii galee kanaaf isin immoo dalagaa guddistee baattee damooza keessan gaafachuurra duubatti hin deebina. Yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen keenya yoo damooza kiyya gaafadhe kana natti iyyiti dalagaa natti baay'isti hirriba na dhoorgiti jettan. Miti osoo birri sanis isin dhoorgatte jechuudha isinitti baay'isuu waanuma naafne. Kanaaf dalagaa sitti baay'ate maallaqa kee fudhachuu si wayyansiin jedha obboleettii kiyya. Kanaaf amma immoo kan ji'a sadii isin bira dhiistu kana ati amma maal goote seeti? Ani ji'a tokkoon akkanaa kennitu barbaada. Ji'a tokkoon akkasii kennitu dirqamsiisi. Siin kennitu taanaan hojii kee dhaabsiin jedha geeftitii. Ji'a sadii geessite amma gaafa ji'a sadii geessite yookaan akka tasaa odoo ati yaadatinu birri makee kanaan gad darbitee si galchiti jechuudha. Kanaaf birri keessan biratti hir'isinaa ijoolleen keenya. Birri keessan ji'a ji'aan irraa fudhaa. Itti deddeebi'aatii gaafadhaan isaan jedha. Gaafiin biizii isaan godhaa jiini keessan ga'e taanaan. Kanaaf ijoolleen keenya maaliif yeroo jiini ga'e jechuudha. Hojii duraa hojjettu kana balleessite kana tolchine kana maaf akkasiin godhi siin jedhan ni beektan. Kanaaf boolli isaan hin qoffurre hin jiru jechuudha. Jiini dhiyaate jennaan. Kana isinis beekaatumaan sodaattanii dalagaa natti baay'ataa dalagaa natti baay'isitti hirriba na dhoorgitti natti iyyitti jettanii damooza keessan gaafachuu duubatti hin deebinaan isin jedha obboleeyyan kiyya. Kanaaf jechuudha gaafiin inni lammaffaa immoo obboleettiin kiyya tokko maal jettee salaamata gaafattee jalqaba irratti waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatuhu. Ani waggaa lama fixachuu ga'eera ji'a sadii na hafee garuu ani galee biyya biraa deemuu barbaada. Madaamiin hin galtu naan jettee ani galee si biratti deebi'a jedheeni jettee obboleettiin keenya kuni erga fixxee booda mirga qabda. Galtee biyya biraa deemuu achi keessatti barbaaddu mana biraa jijjiirachuun mirga guutuu qabda. Daratii kee naffaati jechuudha. Kanaaf isiin na bira taa'ii hin galinii jettee ka isiin si gaafattu kasitti rarraatoo ta'e ati immoo manni sun kasiin taane yoo ta'e si galee manni sun kasiin taane yoo ta'e galee sitti deeba jetteeni malaan harkaa bahuuf ka yaadaa jirtu yoo ta'e akkuma amma jettuun kana jedhiin sitti deebi'aa maatii kiyya laalee haadha kiyya laalee sitti deeba jedhiin baqa karaa gabaabaa jechuudha. Isin galee inni biraa immoo maas seetanii
Gaafa hedduu na gaafattee ijoolleen keenya jechuudha. Inni tokko immoo obboleettiin kiyya maal jettee ani kontiraata tokko fixuuf ji'a sadiitu na hafee. Ji'a sadiitu na hafee ijoollees guddisaa ijoollee nyaatumaayyuu natti hin dhiisanii. Ani garuu akka kontiraata tokko fixeen galuu hin barbaadu jettee isii amma kan rakkise jechuudha obboleettii keenya kana. Haala hojiiti jechuudha. Ijoolleen na rakkisanii nyaatuma kiyya haga nyaadhu natti hin dhiisanii. Ijoolleen baay'ee na guban ijoollee sadii jettee obboleettii kiyya. Ati mana san keessatti isaan bicha yoo kasii dalagaa keetii iraftii argatan ta'e ati immoo mana san keessatti iraftii kan arganne yoo ta'e haalli jiru yookaan si cinqaa jiru yoo ta'e haala keessa jirtu situ beeka yeroo baay'ee jechuudha. Si galee manni ijoollee immoo akkuma beekamu baay'ee ulfaata. Kanaaf ati kasiin taane yoo ta'e kontiraata kee akkuma fixattee yoo biyyas galuu hin barbaadin biyyas galuu hin barbaanne tamma akkanaa ibsite mana sanis taa'uu hin barbaada rakkatte jechuudha. Rakkatte haala hojii haala ijoolleetiif jechuudha. Kana jijjiirachuu hin dandeetta obboleettii kiyya. Jijjiirachuu hin dandeetta siin jedha yeroo baay'ee jechuudha. Bakka isin cinqe jechuudha waan isin cinqe tokko yookaan mana san keessatti ati boqonnaa hin qabdu isaan immoo hojii kee kan jaalatan yoo ta'e ati immoo kan rakkataa jirtu ta'e ati immoo kan dadhabaa jirtu ta'e si jechuudha rakkoo keetiif furmaata ka ta'u malee eenyuyyuu miti jechuudha. Kanaaf yeroo nyaata keetiis egaa hin nyaanne nyaatuma keetu gattiitti eega hin nyaanne ta'e yookaan waa hedduu si rakkisan ta'e jijjiirachuu dandeessa siin jedha obboleettii kiyya. Isii sodaatteetiin biyya galuu hin barbaanne dirqama mana kana keessa taa'uu qaba jijjiirachuuf yookaan natti hin dhiistu jettee kan sodaattu ta'e inni sun mirga keeti jechuudha. Mirga keeti si dhorkuu hin dandeessu. Kanaaf yoo isin kasi dhorkitu ta'e warra biirootitti himachuu qabda. Dirqama biiroo kee qofa ta'uu qabu waggaa lama eega fixxee warra biiroo dantaa sirraa hin qabu sii galee odoo dhayixee isaaniif faayidaa waggaa lama gaafa fixxee dhayite jechuudha. Isaaniif faayidaa maaliif nama biraatitti si gurguratan jechuudha. Birrii sirraa argatan jechuudha. Isaan immoo yeroo waggaa lama oduu fixiin waggaa lama keessa oduu jirtu ati dadawwalattee kana na goote madaamee kan na cinqite oti jette sababa birrii isii irraa fudhataniif birrii san nurraa deeffatti yookaan yoo nu mucattii fidi jennee jedhanii sawwaan yaadaniif bilbila sirraa kaasuu didan furmaata illee siilaatu didanii siin lolan jechuudha. Yoo biiroolee dhayxe lolanii madaamitti isa wajjin mana wasiitti si deebisan jechuudha. Garuu waggaa lama eega fixxee booda harka lamaanis si fudhachuuf si eegan. Abbaan maan barbaada biiroon biraatu gaa jirtanii maal tiktookeer warri kontiraata mana jijjiirachuu barbaadan akkas ta'aa nu dubbisaa warri kaansileeshinii qabdan warra jedhan hedduu jechuudha. Gaafa waggaa lama fixxe ati abbaa barbaadde biiroo barbaadde guutee maalama sooshaal miidiyaan ka tole tiktookeer ijoollee baay'eedha kun akka hojjetaa jiran dawwalatte lakkoofsa isaanii fudhatte akkana yoo isin kasi diddu ta'e na didde akkana inni garuu kontiraata kiyya fixee mana isiititti dabalee waraqata kiyya haaromsuun barbaadu. Kaansileeshinii akkanaa kennitu barbaada. Sitteeni akkasitti iyyachuu himachuu furmaata argachuu ni dandeessa siin jedha obboleettii kiyya. Maaliif odoo cinqamtu mana isiitii akka ba'u natti hin dhiistu. Mana isii kana immoo rakkadhe ijoolleen na rakkisanii akkamtaa jettee furmaata kan dhabdu yoo ta'e furmaata kanatti fayyadamii siin jedha obboleettii kiyya. Waggaa lama eega fixxee immoo dirqama sirraan fidaa akka sirraan qabdu jechuudha. Sin dirqamsiistu mirga keeti jechuudha. Innaa akkasii obboleeyyan kiyya ijoolleen baay'ee illee waan akkanaa yaaddanii jirtanii yookaan isaan maal naan jedhanii mana isaanii keessa waggaa lama taa'ee yookaan mana biraa hin jijjiiradha waan jedhe maal naan jedhu nu laata maal na godhu nu laata rakkoo narraan ga'e nu laata jettanii akkasitti yaaddan jechuudha. Kana mannaa biyyuma galuu naa hojjettanii warri osoo karoorsifaa sababa sodaa isaaniitiif jecha garuu dalagachuu odoo barbaadan osoo kaayyoo qabdan warri daakuttanii biyya galtanii wacii baastanii ganaa deebitanii yookaan biyyuma sanitti deebi'u yookaan ganaa biyya biraa deemuu sababa sodaattaniif qofa jechuudha. Kun ta'uu qabu. Waggaa lama eega fixxanii mirga keessan jechuudha. Mirga keessan jijjiirachuu dandeessa waan nama qabaachuudha. Warra biirootti dawwalattanii isin diddas akkana na didda itti naa dubbadhoo jettanii seera waan ta'eef isinuu sodaatti gaafasan seerri isii adaba jechuudha. Akkasii isin